Egaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalee Oro Istuuranti arras irra deebuudhaan barnoota keenya ji'oogiraafii kutaa kudhanaffaadha. Yuunitii shanaffaa paartii isa sadaffaa qabannee dhufnee jirra. Hanga xumura sagantaatti nu faana bu'aan affeerraa keenya gammanumaan gaaffii doolaa shar gochuu hin dagatinaa isiniin jecha warreen maatii chaayinaalee keenyaatti dabartamtan barnoota keessan guutummaan guutuutti asirraa argachuu dandeessisaniin jecha kanaaf maatii chaayinaalee keenyaatti dabalamaadha. Barnoonni keessan gartee haala gartee isiniif deemu jiru. Yaada keessanis koomentii jalatti naaf barreessaa isiniin jecha kanaaf gartee viidiyoo laayik gochuu ammoo hadaraataniin irraanfadde isinitti himuu jechuudha. Obboleeyyan keessaniif sheer godhaa jechuudha. Kanaaf arraan tan ammoo paartii sadaffaan Africa's agenda is 2033's vice and sustainability development goals kan jiru jechuudha. Yookaan gooliiwwan jiran jechuudha. Kana jechuun bara vice yookaan gartee Afrikaa agendaadhaa fi agenda Afrikaatiif sustainability development wal bira qabnee ilaallu jechuudha. Sartii 2063 dhaa fi akkasumatti sartii 2030 dhaa fi 2063 wal bira qabnee ilaallu jechuudha. The African agendaadhaa fi sustainability development goal jechuudha. Sustainability development gooliin maali yookaan gartee agendaa isaan garaagarummaan isaan kanaa hoo maali? Wal fakkeenyi isaan kanaa hoo maal kan isaan jiru jechuudha. Jechuun kana ilaallaa jechuudha. Vice to sustainability development kan jechuun kana jechuudha. Kanaaf the goals of the agenda is 2063 goolii yookaan gartee objectivin yookaan aimiin jechuudha. Yookaan kaayyoon agendaa bara 2063 kun akkuma yeroo dabre ilaallee jirra jechuudha. Economic development guddina economiiti. Political integration wal fudhannaa yookaan haala siyaasaati. Improving democratic haala gartee dimokiraasii ta'e improve godhuudha. And justice haqummaan akka jiraatu godhuudha. Establishment and secure peace nageenyaa fi eegumsi akka jiraatu godhuudha. Afrikaa keessatti jechuudha. Kaayyoo guddaa qaba. It is as price to the strengths of the agricultural identity, zero and Africans resistance and the Pan-African deals yet strengths chimney akan garte dinagde Africa da akka jiraatu garte African Renaissance da fi Pan-African yelati jechuudha. It is also Africans is priority or gender quality and political independence akkasumatti walqixxummaan dhiiraa fi dubartaa yookaan gartee gender quality akka jiraatuu fi politically independent foreign biyya alaarraa Afrikaan akka gartee biyyoota biroo irratti hirkachuu dhiiftu kan jiru kaayyoo ajandaa bara 2063ti. Sustainability development goaliin ammoo or goalidha. At all the collections is 17 linking global goals is designed to be blueprint of the achievement of the better and the more sustainable futures of for all hunilal sumali it is depend only the African continent why ngarte jatami sadi hi sun jechuudha bara 2063 ammo 20 garte sartiin ammoo maal jechuudha goolii addunyaati habbaa 17 tan walitti qabamte collaborations of the goals desired to the blueprint of the achievement gumaacha guddaa fiduudhaaf Afrikaa irratti haala fooyya'aa ta'e guddina itti fufinsa qabu fiduudhaaf Afrikaa irratti tan lafa kaa'amteedha. Those gooliin tun hundi proved the share of the blueprint for peace nageenya irratti prosperity badhaadhina irratti for peoples and the pilaanii yookaan hojjetudha now and into the future jechuudha. Isaan kun hundi bare warratti hidhamansa qaban ni beektaaf development isaan kun lachuu tokkuma jechuu ni dandeenya. Karaa biraatiin kaayyoon isaanii tokko ammoo akkaataa isaaniitti kun globaalidha. Kun ammoo maal jechuudha kun kaardii takkaati jechuudha kan Afrikaa bichaati jechuudha. Kanaaf guddina fuula duraa irratti akkasumatti gartee sustainability development recognized kan adda baasudha jechuudha. Ending poverty xumuruu yookaan miskiinummaa addunyaa tana guutuurra namni hundi akka danda'ee jiraatu. And the yookaan gartee deprivations of must be to go together within the strategies that prove godhu fooyyeessuudha wanni inni kaayyoon sala. Kaayyoonsa health haala fayyaa education haala barnootaa fooyyeessuudha. Sustainability development guddinni itti fufinsa qabu jechuudha kaayyoonsa. Recurring inequalities gartee akkasumatti reducing inequality garaagarummaa xiqqeessuudha. Akkasumatti super economic growth akka gartee biyyi guddattu kan godhuudha fi well technically the climate change akka gartee climate change akka xiqqaatu godhuudha. And working the preserve all the ocean and the forest bosonaa fi eegumsa garbaawotaa fi
garbaa fi garbaawwan gurguddoo fi bosonoos akkasumatti preserve eeguu jechuudha. Akka isaan gartee dirty hin taane jechuudha. Kaayyoo guddaa qabdi jechuudha. Sustainable development is where the set up of the in 2015 the United Nations of the General Assemblies and the intended to the achieved by the meeqa lafa kaana jechuudha waggaa 15 bara dhaabbanni yookaan United Nations dhaabbanni biyyoota gamtoomanii bara 2015 hanga bara 2030 jidduutti wanni kun xumuramuu qaba jechuudha lafa kaan they are the including maal jechuudha UN dabalatee jechuudha resolutions collecting agenda 2030 or what is the supply now agenda gartee 2030 kana gartee kan lafa kaanidha jechuudha bara 2015 hanga bara 2030 jechuudha the SDG jechuun ammoo sustainable development where development of the post is 2050 the development agenda is the futures globally waa haala addunyaati globalidha addunyaadhaaf gartee waan kana lafa kaana framework and the seeking the millennium development goal illeen kan lafa kaamee jira jechuudha millennium development goaliin goolii biraati inni sunis goolii biraati jechuudha kilaasii itti aanu keessatti kutaa 10 akkas ni jiraansa economy irratti millennium development goalinis goolii minila eradicating extreme poverty and hungry waan jiru jira gooliiwwan abbaa 8 jalaa qaba kun hundinuu gartee kaayyuuwwan isaan kaayyatanidha jechuudha kanaaf sustainable development gooliin abbaa 17 as gaditti tarreeffamee jira tokko tokkoon haalaallu jechuudha kanaaf takka farratti kan jiru no poverty miskinummaan akkan jira nagaruudha bara 2030 tti bakka kaayyoon isaanii jechuudha eradicating poverty xiqqeessuudha miskinummaa jechuudha all gartee jechuudha eradicating poverty in all it is forms of diminishing godhuudha jechuudha bakka gabbuusuudha 2030 jechuudha large numbers of the people are ummanni irra guddaan isaanii the world are the proved this akka gartee most of the basic human need wantoota isaaniif barbaachisu hunda akka qabaatan basic need kan jedhuun huccuu manaa fi gartee nyaata akka argatan live akka jiraatan absolute poverty keessa akka ba'an poverty gartee gad aanaa keessa jechuudha less than 1.9 dollarii gad guyyatti akka argatan keessa akka ba'an the lack of the food gartee hanqinni nyaataa akka gartee hin jiraanne clean drinking water bishaan qulqulluu akka argatan ummanni sanitation bishaan qulqulluu jechuudha thus this is the goaliin kun maal godha jechuudha target to the most vulnerable in the societies of increasing basic of resource and survives and the supporting the communities affected by the climate and climate related disease kana jechuun thus is the goaliin kun yookaan kaayyoon kun target most vulnerable saaxilamummaa yookaan hawaasaa jechuudha increasing basic resource dhabuurraa kan ka'e jechuudha in the resource supporting the communities affected to the conflict and the climate related disease akkan jiran ko walitti bu'insi akkan jiran climate related disease dhukkubni qilleensaa faalamni akkan jiran goolii godhuudha lammaffaan ammoo zero hungry kan jiru jechuudha goolii sustainable development keessa beelti gongumaa akkan jiran jechuudha bakka sustainable development aiming isaa kan to end xumuruudha all from the hungry beela cufa xumuruudha waggaa gartee malnutrition yookaan hanqina nyaataa dhabamsiisuudha 2030 by making it to the sure that is all peoples ummanni hundinuu especially children daa'imman addatti keessaafu have the sufficient of the natural food nyaata dhabuurra nutrientii dhabuu food is all year round gartee waggaa guutuu akka nyaata dhabuun daa'imman keessaafu baay'ee akka dhabamu this is involved to the promoting fooyyeessuudha sustainability agricultural qonna fooyyeessuu qabna haala kanaafu supporting small scale farming qonnaan bultoota gartee lafa xiqqoorratti qotan deeggaruu qabna equal access to the land technology lafa gartee technologyidhaan meetidhaan qotuu qabna haala kanaan beela xiqqeessine jechuudha maarketii gabaa akkasuma babal'isuu qabna it is recurring to the international competitions ensuring the investment adda addaa infrastructure bu'uuraalee misoomaa daandii haa ta'u buufata fayyaa haa ta'u iddoo bishaanii haa ta'u technology adda addaa improving agricultural production fooyyeessuudhaaf wanta kana hunda godhuu qabna jechuudhaan zero hungry jechuudhaan lafa kaayyatan la sadaffaa goal health and well-being kan jiru jira jechuudha akkasumatti meeshaalee fayyaatii fi yookaan fayyaa irratti jechuudha waa'ee fayyaa irratti jechuudha good healthing fayyaa gaarii good healthing jiraachuu akkasumatti and well-being meeshaawwan gartee barbaachisoo ta'an essentially to sustainable development keessatti lafa kaamee barbaachisaa tokko the agenda of the 2030 is reflected the complex of the interconnected
of the two wanta lama wajji wal qabata ajandaan kun it is takes into the account of the widening to the account and the social inequalities and the rapid populations urbanization. Three, it is the climate and the environment. Laal gartee rapid population grows in wide speed accounting gurguddaa lama wajji qaba into the account wide speed economy dha wajjin and the social haala hawaasummaati wajjin rapid urbanization babal'ina magaalaa. Three, it is rakkoo akka fidu jechuudha magaalaan babal'achuun climate qilleensa irratti and the environment naannoo irratti the counting of the burden HIV AIDS akkasumatti and other infections of disease dhukkuboota baay'ee kana hunda and the marrying to the challenges such as non communicability disease dhukkuba gartee baay'ee kan namaan wal communicate akka wal hin goone nama godhullee isaan san hunda dhabamsiisudha. It is multi sectors right of based on the gender sensitive gartee haala gartee saala wanta dhaqna qabaa adda addaa approaches and the essential yookaan gartee dubartoota kan geeffaman essentially addressed the inequality balleessuu akkasumatti and the building good health for all artee dhukkuboota daddabroo ta'an dhukkuboota gartee HIV dabalatee dhukkuboota faalama qilleensaa akkasumatti gartee gender sensitive waa hedduu kana dabalatee fooyya'insi kun akka jiraatu bara 2030tti fayyaa irratti lafa kaatan afraffaa the quality of education qulqullinni barumsaa gahaan ta'e akka jiraatu godhan achieving inclusive and the quality of education for referring to the belief that education is of one of the most powerful provisions in garte vice skills for the sustainable development barumsa qulqullina qabu kan nu jechuudha barumsi qulqullina qabu maal jechuudha one of the most powerful proof kan mirkaneessuudha jechuudha kan garte sustainable development jechuudha guddina itti fufiinsa qabu jechuudha. This goaliin kun ensure that is all girls dubartoonni hundi boys dhiirti hundi completely primary yookaan gartee akka isaan xumuran mana barumsa sadarkaa jalqabaatii fi secondary bara 2030 jechuudha. It is also aiming some must prove godhuudha equal access to the affordability maal jechuudha vocational training and the eliminations of genderiin yookaan akka xiqqaatu akkasumatti garaagarummaan saalaa jechuudha. Wealthing disparities and achieve universal access qualification higher education akka addunyaatti akka jiraatu barumsi ol aanaa ta'e qulqulluun akka kennamu jechuudha lafa kaatan afraffaa irratti shanaffaa irratti gender quality jechuudha lafa kaatan jechuudha is eradicating xiqqeessuu jechuudha against women dhalaa yookaan dubartoota dhiibuu jechuudha girls is to not only basic human right akka jiraatu jechuudha not yookaan gartee is not only basic human rights qofarratti hundaa'u it is a crucial baay'ee barbaachisaadha sustainable development jechuudha eenyurratti hundaa'u jechuudha it is not only basic human rights qofarratti hundaa'u jechuudha mirgaan agartee namaa qofa irratti hundaa'e mirgoota baay'ee hunda kan qabudha. It is the proof kan mirkaneessu that is the empowering kan aangeessudha dubartoota and the girls helps to economic growth akka deeggaran economic growth dhaan development guddina keessatti therefore it is a vital baay'ee barbaachisaadha given to women dubartoonni jechuudha yookaan equal to right mirga kennuufin land mirga lafa kennuufi properties mirga qabeenya horachuu hi qaban kanaafuu gender equality jiraachuu qaba dhiiraa wajjin wal qixa ta'uu qaban in addition to encouraging jajjabeessuudha more women dubartoota baay'ee to become akka isaan maal ta'an leaders akka hoggantoota ta'an will help us to achieve great general equality yookaan gartee gender equality wal qixxummaan guddaan akka uumamu bara 2030tti kaayyoo shanaffaa irratti Java. Kanaaf safe and the affordably drinking water for all by the 2030 recurring country is to invest in the educating the infrastructure, poverty, sanitation, climate, sanitations, facilitates and the encourages and hygiene akka jiraatu jechuudha. Kana jechuun bar safe and affordably drinking bishaan qulqulluu ta'e namni akka argatu jechuudha. Bakka hundatti haalli bishaanis argame jechuudha. Bara 2030 recurring to the invest akka ta'u and the educating the infrastructure in haalis fooyya'insa bishaanii itti ijaaraman akkasumatti providing sanitation bishaan facilitates ta'uu qaba yookaan gartee bishaan fooyya'insa qabu bikkayyuutti argamuu qaba and the encouraging in hygiene jajjabeessuudhaan protecting and restoring water relating the ecosystem essentially bikkatti deebisuu qabna jechuudha war bishaanota gartee naannoo keessaa badanis jechuudhaan clean waters and sanitation jechuudhaan jaffaarratti lafa kaan bishaan qulqulluu affordably and the clean energy jechuudhaan ammas meeqarra lafa kaan torbaffaarratti jechuudha the world population is continue to grow at the rapid rates kanaaf population ummata addunyaa baay'ee saffisaan guddisu jira kanaaf jecha hence is high demand barbaadan yookaan fedhii guddaadha barbaadan maal ta'e jechuudha cheap energy salphaa ta'e jechuudha kan gartee itti fayyadaman akkasumatti gartee money economic which is depend fossil fuel boso gartee bukkeen boba'aa irratti yookaan are the creating yookaan boba'aawwan gaasii irratti kan hundaa'udha created and the drastic changes of the climate isaan kun garuu fossil fuelin
kilaayimeetii jijjiiruudhaaf dhiibbaa guddaa kanaaf isaa kana investigate energy adda addaa soolaara faatti windii faatti thermal powers aduu faarraa improving energy production fooyyeessuudhaan ensuring maal godhu qabna gartee ensuring energy for all vital baay'ee barbaachisaa kan ta'edha jechuudha kun torbaffaa irratti baay'ee barbaachisaa kan ta'edha jechuudha affordable and clean energy adda addaa argachuudhaaf mukkeen osoo hin taane akkasumatti fossil fuels gaazota taane gaazota albuuda gaazota taane maal irratti harkachuu qabna windii faa qilleensarraa akkasumatti akkamitti hydroelectric power adda addaa harkachuudhaaf waan wayin energy guunuuf jennu jechuudha isaan kana lafa kaaya torbaffaa saddeettaffaa decent and economic growth kan jedhu jechuudha economic sustainability development improve sustainability economic growth is higher levels of the productivity akka jiraatu barbaada oomishni guddaan and the technological innovation kalaqni technology guddaan encouraging akkasumatti entrepreneurship abbootii qabeenya kan jajjabeessudha and the job creations akka hojii uuman RK this is as far effectively measures godhuudhaaf yookaan eradicating forced labor humna hojii gartee akka gartee bilaash hin taane yookaan gartee akka hin xiqqaanne godhuudhaaf hojiin akka carraan hojii akka uumamu jechuudha kanaaf is slaving akka hin jiraanne and the human trafficking akka hin jiraanne akkasumatti with this is the target gabrummaan nama gabroomsuun is meant to the goal of the achieving it kaayyoo isa kanaati jechuudha and the fuel productivity employment and the decent work of the women and means bara kuma lamaaf soddomitti full and the productions oomishni guutuun yookaan employment hojiin carraan hojii bal'aan akka jiraatu and the decent work for all of the women and the men dhiiraaf dhalaanis waggaa 60 sortitti akka gartee wanta kana hundaan hojii akka qabaatan godhuudhaa jira sagalaffaan ammoo industry innovations and infrastructure dha yookaan gartee bu'uuraalee misoomaatii fi kalaqaawwan industrii jechuudha bara technological progresses haalli teknolojiidhaan fooyyeessa is the key of the finding of the lasting solutions furmaata kan fidudha both economic and environment idhaaf both economy idhaaf environmental change idhaafis industrial innovations and infrastructure bu'aa guddaa qaba however ta'ullee requirement is proving mirkaneessuun new jobs hojii haaraa uumuun promoting energy efficiently energy fooyyeessuun akka gaariitti jechuudha therefore is the promoting the sustainability industry fooyyeessuudha akkasumatti and the gartee investing is scientific research qorannoo saayinsii gaggeessuudha and innovation kalaqa adda addaa irratti are all important isaan kun hundinuu facilitated baay'ee kan cimsanidha sustainability development kan cimsanidha jechuudha kalaqa innovation kalaqa adda addaatii fi infrastructure bu'uuraalee misoomaa adda addaadha jechuudha kanaaf ammoo reducing the quality xiqqeessuudha yookaan quantity qualitatis kan jedhuun jechuudha inequalities kan jedhuun jechuudha inequalities kan jedhuun jechuudha qualitatis kan jedhuun kana jechuun wanta income yookaan galii jechuudha income qualities has increased guddisuudha nearly everywhere bikka kamiyyuutti jechuudha in the recent decades but ta'ullee different gartee maal godhuu qabna jechuudha spending adda adda garuu ammoo galii wal fakkaataa ta'uu qaba galiin guddachuu ta'uu qaba jechuudha baasiin ammoo xiqqaachuu qaba jechuudha it is also lowest Europeans and highest in the Middle East jechuudha kanaaf it is the lowest baay'ee gadi bu'aadha in Europe keessatti and highest olaanaadha Middle East keessatti jechuudha income inequality is required the global solution ila baay'een isaa jechuudha kanaaf this is involves to the improving baay'ee fooyyeessuu qabna the regulations of the maal godhuu qabna monitoring of the financial market yookaan gabaawwan gartee maallaqaa jechuudha institutionii adda addaa encourage development and assistance of the foreign different investment adda addaa jajjabeessuu qabna jechuudha haala gartee invest goona to the regions where is needs to the greatest haala gartee fooyyeensa adda addaa this inventions improvement of regulations and monitoring finance dha waa'ee maallaqaa irratti and institution adda addaa encouraging development assistance warreen godhan baay'ee jajjabeessuu qabna investment jajjabeessuu qabna facilitate and safe godhuu qabna maal godhuu qabna migrations and the mobility of the people is also the care of the bringing to the widening divide this isaanii baay'ee addaan babal'isuudha qabna jechuudha facilitating godhuu qabna cimsuu qabna safe migrations ummanni gartee akka iddoo takkarraa akka bikka biraatti hin iballe mobility of the people sosocho'insa uummanaa jechuudha seeraan ala daangaa dabranii deemu also the care of the bringing to the wider period divided akka dhufu kan godhu kana xiqqeessuu qabna sustainability cities and the communities kan jedhu jira sustainability cities and the communities kan jedhu immoo yookaan gartee haala guddina itti fufinsa qaba
qophaa ta'e kan magaalaawwaniitii fi hawaasaa kan jechuudha. Sustainability development cannot be achieved without the significantly the transforming the way city are built and managed. Sustainability development guddinni itti fufinsaa qabu cannot be achieved hin mirkaneessu jechuudha. Without the significantly yookaan yoon barbaachisummaa transforming qabu yookaan the way citizens are building manage yookaan gartee ummataan alatti dhiibba yookaan gartee haala yoo hirmaannaan ummataa yoo hin jiraanne bu'aa tokko illee hin qabu. The rapid growth of the citizens babal'inni yookaan babal'achuun magaalaadha. As a result of the rise of the populations sababaa gartee ummanni ol ka'uutiin magaalaawwan babal'achuun and increasing the migrations dabaluun yookaan gartee seeraan ala daangaa biyya takkaa keessaa ba'uun has leads to boomidha yookaan gartee in the major city of the especially in the development of the world developing country yookaan biyyoota addunyaa guddatan keessa namoonni daangaa gadhiisanii yaa'uun biyya gadhiisanii migration increasing population rising wantoonni akkanaa kun biyyoota guddataa kan jiran keessatti kan beekamanidha. And the Isliums becoming more and significant features of the urban life yookaan keessaafu akka baay'eetti kan argaman jechuudha magaalatti kan imalanidha. Therefore is a requires government is to make sustainable citizens itti fufinsa magaalaadha kanaaf mootummaan gumaacha guddaa qabu by creating the careers and the business guddisuudhaan opportunities carraa hojii uumuudhaan safe and affordable housing manneen jireenyaa adda addaa ijaaruudhaan and building and realistic scientific adda addaa ijaaruudhaan economics keessatti jechuudha. It is also the involved hirmaachisuu qaba investment adda addaa irratti in the public transportation gartee imala yookaan transportation yookaan wantoota imala uummataa irratti xayyaaraa haa ta'u makiinaa haa ta'u transportii adda addaa irratti fooyya'insa guddaa uumuu qaba naannoo gabaa yookaan naannoo magaalaa keessatti jechuudha. Mootummaan creating the green public spaces and involving urban planning and manage godhuu qaba yookaan maal godhama participatory in the inclusive ways karaa pilaana ta'een magaalaan akka ijaaramte yookaan gartee manage godhuu qaba hogganuu qaba jechuudha mootummaan jechuudha. Responsibility as the consumptions and the productions kan jiru jira jechuudha. Achieving the economic growth yookaan responsibility yookaan barbaachisummaa yookaan consumption itti fayyadamaa fi oomishaa jechuudha. Responsibility economic growth and the sustainability development is recursive achievement economic growth yookaan guddinni milkaa'inni guddina economiidha and the sustainability development yookaan guddinni itti fufinsaa ta'e that is with the arguably the reduce kan xiqqeessu yookaan or ecologically footprint by the changing jijjiiruudhaan jechuudha. The way we produce karaa ittiin oomishnu and consume karaa akkaataa meeshaa tokko itti fayyadamnu yookaan qabeenya tokko itti fayyadamnu. The efficient management yookaan gartee hoggansi gahaa ta'e jiraachuudha of our shared natural resource kan gartee qabeenya uumamaa yookaan gartee share goonee waliin fayyadamnu. And they have we dispose and to toxically wanta kam godhuu qabna jechuudha. Toxide waste xuraawwan gargaraa pollutant faalama adda addaa important target to the achieving this goalii kanarratti hojjechuudha qabna jechuudha manage gochuu qabna jechuudha. Natural resources akka gartee hin banne disposaliin xuraawwan gargaraa ittisuu qabna naannoorraa. Encouraging to ammas jajjabeessuu qabna industry business ala dinagdee economy akkasumas consumers recycle akkaataa deebisnee itti fayyadamuu qabna jechuudha. Waan akka darbine waan akka xuraawaa feestaala island adda addaa waan fayyadamne isaa recycle jechuudha fayyadamuu qabna akka naannoon hin banneef. And the wastage quality qulqullina importantii naannoo eeguudhaaf jechuudha. Supporting kan deeggaru yookaan developing country guddina biyya takkaa kan deeggaru to move towards sustainability partners consumption keessatti yookaan gartee consumption keessatti kan kaa'amedha. Akkaataa itti consumption production oomisha tokko guu fayyadamnee recycle godhuu qabna jechuudha. Deebisnee faafrika deebisnee lama daaromsuu qabna yookaan faalama fide waan ta'eef wastage adda addaa. Every country is experiencing that is a drastic effects of climate change. Every country is experiencing the drastic effect of the climate change. Climate change climate action yogguni ilaalame biyya takka affect taati haala qilleensaatiin affect taati jechuudha. Supporting vulnerable regions naannoowwan saaxilamoo ta'an deeggaruudha qabna jechuudha. Willing directly contributions kallattiidhaan jechuudha. Directly contributions not only global yookaan gartee goals 1-3 keessatti lafa kaa'amee jira. But also the other sustainability development kan hundaa wajjin wal deeggaruu qaba malee kana qofarratti hundaa'uu hin qabnu jechuudha. Climate action qofarratti. Haalli kunis wastage adda addaa kan reef olisan ilaalle hundinuu haalli environment wantoota adda addaa fayyadamuun naannoo irratti jeequmsa fida waan ta'eef. Those actions must be also the hand in hand with effort integrate the disasters risk
must measures sustainability, natural resource management and human security to national development strategy. Kana jechuun bar those actions haalli kun must also go to hand to hand harka harkatti jechuudha. Effort is integrate disaster risk guddaa fida jechuudha haalli qilleensaa kun. Sustainability natural resource haala itti fufinsa qabu yookaan manage godhu yookaan itti fayyadama qabeenya uumamaa irratti qilleensi faalamuun dhiibba fida. Human secure gartee eegumsa ilma namaa irratti national development strategy guddina biyyattii takka irratti dhiibbaa guddaa akka inni fidu beekuudha qabna. Kanatti aansuudha life below water yookaan jireenya bishaan jalatti kan jiru kun jechuun ammoo naannaa bishaanitti jechuudha bara. Sustainability development aims kaayyoon sustainability development yookaan guddina itti fufinsa qabu manage godhuudha. Inni protect eeguudha maariyaana naannoowwan qarqara galaanaa coastal yookaan maal jechuudha. Ecosystem from the pollutions gartee naannoowwan qarqara galaanaa faalama irraa eeguudha as well as address the impact of the oceans ocean irraa yookaan acidification garbaawwan gurguddoon akka gartee asiidiin taane eeguudha faalama qilleensaa xuraawwan adda addaa irraa eeguu qabna enhancing fooyyessuu qabna conserving and the sustainable use of ocean based on resource through integral law while also helps to the meeting to some of the challenge of the facing our ocean Kenya wajjin waanroota wal mudatan jechuudha. Kana jechuun bar enhancing fooyyessuu qabna conservation of haala gartee sustainability development guddina itti fayyadamsa itti fufaa qaba kana keessatti ocean based yookaan resource qartee qabeenya itti fayyadamnu irratti jechuudha. Ocean based resource through the international laws haala addunyaa ta'een will also helps to maal godhu qabna mitigate godhu qabna madaqsuu qabna yookaan fooyyessuu qabna yookaan irratti hojjechuu qabna some of the challenge rakkoowwan garba gurguddoo yookaan bishaanota gurguddoo keenya nurraa miidhan jechuudha. Shanaffaan ammoo life on land lafarratti jireenya lafarratti jechuudha. Human life is depending on the earth ilmi namaa bar lafarratti hirkatee jiraata. Sustainability development living is substance on living jireenya isaa jechuudha kan jiraatu san namni lafa malee jiraachuu hin danda'u. There is a rapid rate of the deforestation saffisaan dabaluu yookaan ciraminsa bosonaa land degradations dhiqama biyyeedha desertification gammojjummaadha many part of the world keessatti mudata. Kanaaf therefore urgent actions must be taken haalli kun akkam ta'uu qaba must be taken to reduce xiqqaachuu qaba the loss of the natural habitats gartee natural habitat maal ta'uu qaba xiqqaachuu qaba natural habitat and the biodiversity which is are part of the country common heritages and supporting global food and water scarcity akka hin mudanne godhuu qabna jechuudha. Kanaaf hanqinni bishaanii akka hin mudanne climate change akka hin jiraanne jijjiiramni qilleensaa mitigations godhuu qabna adaptation fi mitigation fudhachuu qabna jechuudha. And peace and security yookaan nageenyaa fi eegumsa godhuudhaaf jechuudha. Kudha jaaffaa maal jechuudha peace nageenya justice haqummaa fi strong institution cimaa mootummaan cimaan jiraachuu jechuudha yookaan institutionii jabaan we cannot hope qabna yookaan kaayyoo qabna yookaan abdii for sustainability development irraa without peace and stability is human rights and effectively government based on the rule of law jennaan jechuudha. Kanaaf gartee sustainability development kun cannot hope abdiin qaba jechuudha. For sustainability development eenyuun malatti nageenyaan malatti yoo nageenya hin jiraanne sustainability development guddinni itti fufinsaa qaba ta'e hin jiru. Stabilities nageenyi tasgabbiin hin jirtu. Human rights mirgi ilma namaa hin jiru. Maaliif? Egaa hoo mirgi ilma namaa hin jiraanne effectively government mootummaan cimaa yoo hin jiraanne maaltu hin jiru jechuudha. Seerri olaantummaan seeraa hin jiraanne rule of law cannot be sustainability bikka ga'uu hin danda'u. Kanaafuu maal peace and justice and strong institution jiraachuu qaba wanni jennuuf kanaaf jechuudha. Kanaaf some of the regions naannoon tokko tokko enjoy peace nageenya irratti hirmaatan secure eegumsa irratti and the prosperity badhaadhina irratti will other falls into kun ammoo seeming to the endless and the cycles of the conflict and the violence keessa bu'an. Kanaafuu la bikka mootummaan cimaa nageenyi olaantummaa seeraa tasgabbiin peace bikka hin jirretti sustainability development hin jiru jechuudha. Kanaaf this is not inevitably and must be addressed kan godhudha jechuudha. Kanaaf the sustainability development aim significantly reduce gumaachi yookaan kaayyoon yookaan objectivin guddina itti fufinsa qabu all forms of violences and works without government and the communities to end conflict and security jechuudha. Kanaaf gartee aimiin isaa maal godhuudha reduce godhuudha all forms of violence seera cabsuu work of the government hojii mootummaadhaa tan godhu jechuudha. In the communities hawaasni ending the conflict and secure conflict fi yookaan gartee eegumsa adda addaa
godhuudhaan secure godhuudhaan gartee haala sustainability development itti fufsiisuu qabnaa jechuudha. Kan partnership of the goals kan jennuun 17ffaan jechuudha. Kanaaf the sustainability development guddinni itti fufiinsa qabu ta'e can only be realized without the strong global partnership booda hin jiru. Yoonif global partnership strong yoonif hin jiraanne haalli bulchiinsaa jechuudha. Kanaaf gartee sustainability development corporation wal fudhannaan yookaan tokkoomuun yookaan gamtoomni yoo hin jiraanne maaliif sustainability development galma gahuu hin danda'u. Kanaaf the world is more interconnected wal qabachuu qabdi biitti addunyaa tun hundinuu that even improving fooyyessuu qabdi. Access to the technology itti fayyadaman fooyyessuu qaban. And the knowledge beekumsa is important barbaachisaadha. Way to share wal jijjiiruun yaadata adda addaa foster innovation kalaqa adda addaa irratti jechuudha. Collaborating tokkoomuu qaban policy and helps to developing wal deeggaruudhaan developing countries manage to their debt as promoting the investment for the last developing to developed is vital for sustainability growth and the development idhaaf baay'ee barbaachisaadha. Yookaan partnership of the globe tokkummaan jiraachuu qaba, cimeenya jiraachuu qaba, yaada wal jijjiiruu qaban, connection ta'uu qaban, interdependent ta'uu qaban biyyoonni addunyaa kun hundinuu walitti hidhaminsa yoo qabaatan, nageenyi yoo jiraate, tasgabbii yoo jiraate, mootummaan jabaa yoo jiraate, sustainability developmentiin guddinni itti fufinsa qabu galma gahuu danda'a kan jedhudha jechuudha. Kanatti aansuun ammoo languagistic and the religious diversity Africans afaanii fi garaagarummaa akkasuma amantaa Afrikaa kan jechuudha. Languages kan jedhu jira. Afaan maalime? Africa has long history seenaa yeroo dheeraa qabdi bar habited namoota baay'ee isii keessa jiraachaa ture yookaan iddoo jireenyaa ta'e yookaan Afrikaan jechuudha. Hence it is homes of the numerous culture iddoo aadaa linguistic groups afaan adda addaati. Africa's continent addiin Afrikaadhaa is home of the one third takka sadaffaa uummata addunyaati. World uummanni Afrikaa addunyaadhaa afaanotni addunyaadhaa habbaan gartee kuma jaha but less than 1/7 of the world population keessa isin takka qabdi jechuudha. Kanas if he is most languages diversity baay'ee tan qabdudha jechuudha Afrikaan jechuudha. Of the world of language keessa but less than 1/7 takka hanga 7 jechuudha. Takka 7 takka torbaffaa addunyaa keessatti argamte jechuudha. Kanaaf many of the Africa afaanota baay'ee akka isin qabdu beeku qabna. Africans many of the African countries highly multi language afaan baay'ee qabdi. There are more of the 2000 hanga agartee afaan 2000 kan gahu jechuudha. Languages in Africas afaanota Afrikaa keessaa afaan 2000 ni gaha. Living languages simply languages that is still spoken in the current time. Afaanonni gartee living languages afaanonni gartee amma dubbatamaa jiran living languages simply language dha. Afaan still hanga amma dubbatamaa jiran current time jennan. It is some referring to the modern language jechuun and the current afaan ammaan tana dubbatamu jiruun afaan ammayyaa jennan. Languages must be have last one so at least yoo xiqqaate nama tokko qabu saniin who first languages in the languages is in equations. Afaan tokko yoo nama dubbatu yookaan afaan jalqabaa first language nama faras akka afaan jalqabaa dubbatu nama tokko yoo qabaate afaan sun maal jennaan jechuudha. Afaan sun ni jira jennaan. Yoonif afaan sun ammoo nama dubbattoota jalqabaa yookaan gartee abbaa isaa afaan isaa yoo hin qabaanne afaan sun hin jiru akka waan du'ee jiraannaa jechuudha. Kanaaf the list below the shows in this just 22 countries about yookaan biyyoonni gartee 22 jechuudha. 2086 kan qaban jechuudha. Are spoken Africa keessa kan dubbataman jechuudha. Kanaaf asii gaditti gabatee tana keessa kaa'amee jira jechuudha. Gabatee tana keessatti baay'een isaa kaa'amee jira. Kanaaf as keessatti asiin biyyoota akka kaa'ee biyyoota sadarkaa raankiiwwan biyyoota jechuudha. Takkaffaa irratti biyyattii jirtu Naajeeriyaadha. Biyyoota afaan 500 fi 14 qabdu jechuudha. Ajaa'iba. Itoophiyaan 80 qabdi. Dila jennaa minuuti kanaanu kana qabdi jechuudha isin 500 Naajeeriyaan. Ummata ajaa'ibaa achi jira. Naajeeriyaan seenaa baay'ee qabdi. Seenaa baay'ee qabdi. Afaanota ummataas akkuma baay'ee qabdi. Ummata Afrikaa irraa takkaffaa irratti argamtu jechuudha. Kaameeruun 200 akkas raankiidhaan akka kaa'ee kana agartee asumarraa ilaaltanii adda baafattanii jechuudha. Kattiyaan immoo religious diversity garaagarummaa amantaati jechuudha. The majority religions of the world addunyaa keessatti bara amantaa Hinduu jira. Major gurguddoon Buddhismii tan jennuun Islaamummaadhaa fi Confucius the Christianity tan jennuun majoridha isaan gurguddoo kanaa jira.
kanaaf Tosmos kan jennuun Judaism kan jennuun isaan gurguddoon isaan kana. It's different in many respective including how each of the religious is organized and the belief systems of each upholded. Kanaaf other difference including the natures of the belief super power agarte supernatural power akkasumatti history of how the worlds and the religious began akkasumatti gartee maal qabna ilaalla jechuudha. Ammas egaa amantaa kana ilaalla jechuudha. Difference akkamatti super power eenyu akka uumamni dachiidha. Akkasumatti gartee world religious amantaan akkamitti jalqabe waan jiru jechuudha. And the use of the scarce of text and the objective therefore is a very diverse regional systems in the world. Garaagarummaa guddaatu jira naannoowwan addunyaa kana jidduutti saala amantaa irratti yoonif ilaalle jechuudha. Africa is also home of the many religious amantaa hedduu qabdi Afrikaan. It is contains the maximum guddootan taate both local and the global belief akka addunyaatti amanamtu yookaan akka addunyaatti beliefidhaa fi akka gortee uummata Afrikaa biratti lookaalii birattis amantaa baay'ee gartee namooti amanu qabdudha. Kanaaf jechuudha haalli amantaa kun beliefis akkana qabdi jechuudha. Kanaaf Afrikaan biyya gartee amantaa hedduu qabdu ta'uusii beekuu qabnaa jechuudha. Afrikaan biyya amantaa hedduu qabdu ta'uusii beekuu qabnaa jechuudha. Afrikaan amantaa hedduu it is a maximum both locally bikka hundattu jechuudha. Also ta'ullee religions kanaaf religions in Africa is multifaceted. It is high large influenced artiidhaan dhiibbaan irra ga'ee jira amantaa irratti philosophiidhaan. Akkaataa gartee filaasamootaatiin kaalchariidhaan aadaadhaan kontinentii tana keessatti dhiibbaan irra ga'ee jira. It is the today Afrikaa keessatti the variation individuals of address mostly Christianity irra guddaan jechuudha. Islaamaataa fi traditional Afrikaa keessatti warreen jiran Christian Islam and traditionalidha jechuudha. Belief warreen follower religious kan jennu nuti gurguddu hedduu baay'inaan Afrikaa keessatti jira. African religious are the diversity and the continent is a varied. Afrikaan amantaan Afrikaadhaa adda addummaa fi gartee diversity religious garaagarummaa guddaa qabdi. Nevertheless languages gartee long cultural contact haalli gartee seenaa yeroo dheeraa wal qunnamtii seenaa dheeraa in the degrees of rearing for the trading haalli gartee horii eeggachuudha trading daldala akkasumatti has mixed walitti ture saboonni adda addaa jechuudha. Fundamental principles of the religious through the generalizations and the indigenous religions of Africa jeddutti waliin eeggachuun waliin daldala godhuun akkasumatti gartee iddoo tokkotti waliin jiraachuun haala amantaa itti babal'ise keessa isa tokkodha. Many of the African countries biyyoonni Afrikaa irra caalaan isaanii have the high scores of the religious diversity adda addaa qabanii jechuudha. Religious diversity adda addaa qaban. Calculates source of the countries based on the share of the irra guddaan isaanii eenyu jechuudha. 80dha abbaa 8 major of the world gurguddoo qaban. Kiristaanitii takka musliimummaa 2 buddhizimii 3 filookaa religious tan jedhuun 4 hinduu 5 and other Jews ija other religious kan jennu kan akkam jechuudha. Religious affinity warreen unaffiliated warreen amantaa hin qabne jira abbaa 8 jechuudha. Bakka uummanni bika 8 addaba warreen amantaa hin qabne kiristaana musliima buddhizimii filookaa religious hinduzii ajir considering the group of the religious warreen amantaa hin qabne. This is index is one or scales of the 1 up to 0 yookaan within the 10 beginning of the maximum possibility diversity adda addaa jira takka hanga 10 yookaan 10 kan ta'an jechuudha. Within each of the 8 groups consisting of the equal sharing of the population keessatti kan faca'anii jiraatanidha. The diversity religious is divided into 4 every high guddoon laal habbaa every maaltu 4 jira habbaa 4 kanaafu scores 7.0 higher dha inni kun. In the higher scores of this make from 1.3 1.7 1.53 to 6.9 moderate kan ta'edha jechuudha. Kun ammoo scores 3.1 kan ta'e akkasumatti 5.2 kan ta'e lowidha. Akkasumatti scores is 0.1 0.2 0.30 kan ta'edha jechuudha. Haalli gartee isaan itti vaaraa ta'anii ergaman jechuudha. Vaaraa high moderate olaanaa garaagarummaan isaanii jechuudha. High jechuudha. Variety high garaagarummaa guddaa qaban. Highly akkasumatti high warreen baay'ee ol kaatan moderate warreen jiddu galatan low warreen gabbu'aa ta'an jechuudha. This scores is estimated in the numbers of the populations of the country who view themselves is belonging to one religious
group jechuudhaan walitti hidhamansa guddaa qaban jechuudha uummanni Afrikaadha irra baay'een isaanii jechuudha. Kanaaf therefore in Afrikaa keessatti Guinea yoo fudhanne amma Guinea Busaa yoo fudhanne and Togo yoo fudhanne and religious diversity hedduun hangam takka jechuudha percent 7.5dha. Akkasumas each of the Ivory Coast percentii 7.4 Benin keessatti akkasumatti Western Africa keessatti jechuudha. Poortii 7.2 Guineadha. Beninis akkasumatti Mozambique keessatti immoo 7 eessa gaa jechuudha. 0 jechuudha. Is high religious diversity hanga kanatti akka faffaca'anii argaman jechuudha garaagarummaan isaanii jechuudha. However ta'ullee religious diversity garaagarummaan amantaatu not only limited hin daangooytu Afrikaa keessatti jechuudha. It is also the common ta'u waliin qaban ni jirti whole world akka addunyaatti jechuudha. Addunyaa biraatii wajjin ta'u waliin qaban. Some of the countries host one or two religious whilst others have many religious fairly distributed baay'een isaanii tangartee takkaafilamoo taate malee Afrikaa qofa biyyoonni tuun ammoo amantaan tuun baay'ee territory expansion peaceful bikkoota addunyaa biraatti keessatti hundatti facaatee argamtii jechuudha. Kanatti aansuudhaan kan jiru unity torbaffaadha jechuudha. Kun gartee waan salphaadha exercise dalaguudhaan bira kutaa secondary sectors tu waan salphaadha jechuudha. Primary sectorota himuu nama dhibdi meaningi kana jechuudha. Waan salphaadha kun barataaf dalagamuu qabaa jechuudha. Kun dalaguu qabdan. Kanaaf how many living languages there is Africa afaan meeqaa jira kuma lama jenne tan akkanatti hanga tana dalaydanii bira kutuu qabdanii ammoo nuti wanni ilaalu is gaffageenyaan jechuudha unity torbaffaa hanga jaaffaa hanga paartii jalqaba paartii itti aanu irratti qabannee walitti deebanuu nagaan naaf turaadha isiniin jaaladha I love you kanaaf gartee barattoota hedduu takkaan isin dinqisiifadha yaada keessan akkuma duraanii na biraan gaadha. Barnoota keenya irratti yaada qabaatan na biraan gaa'e isiniin jecha barattoota biraallee akka baratan gartee akka isaan asitti chaanaalii kana hordofan taasisaadha. Ammas kanaaf gartee viidiyoo like share gochuudhaaf nama hunda biraa waliin gaadha isinii wajjin jira. Thank you naaf turaa nagaan.